Abiy Ahmed fi Mallas Zenawi kam irra filata? Ummaa keetii fi ilmoote kam filata? Kamne lafedhaa miiladhe kaleena kirkirte caraanee warqame qoonqoo na buute. Tola ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan waan nooroodha. Gaaffii fi deebii keenya kanneen gadda akkasumatti magartuu hojii goone hedduu takka jaalatanii nama hedduutu subscribes yookaan kaan immoo likes godhe saniifuu commentii jedhattis hedduu takka abdii muktaaris fidi jechaa turtanii saniifuu abbaa wana ishii arraantana keessumaa keenya kan qawannee dhufne abdii muktaarii osoo viidiyoo kana neegaliin warri abdii muktaar jaalatan viidiyoo kana like godhuu qabdan akkasumatti chaanaalee isaanii deettanii subscribe gootanii yeroo gabaabduu keessatti akka kuma dhibba seenanii badhaasa san fudhatanii nu barsiisan abdii takkaan qaba saniifuu keessumaan keenya kan arraantana abdii muktaari. Abdii jirtaa? Jira nagaa jenne. Okay yooyyaa ol seenaa. Ayyee guyyaarraa channel keessan irratti nu affeeruu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Akkasuma nagaa jennee harka fuunee maatiin channel YN Oro hundi keessanuu baga nagaan nu eedanii har'a asirratti dhufnee jirra affeeramnee jechuudha. Hundi keessanuu akkuma namoonni nan beekne yoo jiraattan Abdii jedhama. Channel Abdii enda magartuu irraa akkasuma channel YN Oro irratti affeeramneetii guyyaa har'aas niif dhiyaanne hundi keessanuu channel kun kan channel Yaasin YN Oro kun kan ture akkasuma subscribe gochuudhaan namoonni haaraa taatan namoonni ana channel keenya maatii keenya taatan ammoo kan isa hin beekne yoo jiraattan hundi keenyaayyuu namoonni maatii keenya channel keenya subscribe gootanii jirtan kan isa akka subscribe gootan isin gaafadha jechuudha kabajaan asumaan hunda keessaniifu. Tole abdii keenya galatoomee hedduu takka gaaffii deebii keenya yookaan kaan ammoo qophiin kun lama keessaa takka filadhu shoodha. Gaaffiin qophiin kun si tola jira? Na tola jira hedduu hordofaatuma jirami. Kan hin gadda obsi hojii gootes. Tole. Okay arraantana gaaffii keenya eegaluudhaaf ati seenu qaama. Ayyee ni danda'ama. Tujjaara taatee yookaan kaan ammoo abbaa qabeenyaa taatee kophaa kee jiraachuudha moo hiyyeessa uummata hin qabne hiyyeessa ittiin gadi taatee warra kee faamilii keetii hojii jiraachuudha sini. Hai kuni hiyyeessa homaan qabne ta'ee faamilii kiyya wajjin jiraachuu naa wayya. Jettere? Kun gaafiin qabee faamilii hanga feete qabeenyas qabaattu namarraa fagaattee yookaan maatii keerraa yookaan uummata keerraa fagaattee gammachuun argattu. Kanaafuu hiyyeessa taatee maatii kee wajjin kooflaa taphachuu akkasitti wanti jechuun si wayya. Ani akkasi filadha. Tole, okay. Kan lammadaa gaaffii keenya kan lammadaatti dhiyaanna. Mootii taatee yookaan ammoo muummicha ministeeraa taatee biyya bulchuu yommuu ministeeraa taatee biyya bulchitu kana intarneetiin fayyadamtu bilbila waa takka hin fayyadamtu. Si galee akkas ta'uu immoo osoo muummichi ministeeraa hin ta'in bilbilaa kana fayyadamtee nama nagayaa taatee yookaan ammoo hawaasa tokko taatee jiraachuu bira si gala. Muummicha ministeeraa taatee intarneet fayyadamuu dhabuun ni jiru kaa. Jechuun kaa filannoodha hin ta'u hin falattoon intarneetiin fayyadamtu si galee. Muummicha ministeeraa ta'uu fedhii qaba garuu ammoo bakka intarneetiin fayyadamtu santu naan ta'in. Malee muummicha ministeeraa ta'uu hedduu fedhii qaba garuu muummicha ministeeraa ta'ee ammoo intarneetiin fayyadamtuun suni waan hin taane sun keessa hin jiru. Tole takka keessaa filadhu. Kanaafuu muummicha nama siviilii ta'eetiin intarneeta kiyya fayyadamuu filadhaan. Tole nugusa torbaffaadhaa kan intarneetiin fayyadamne hin fedhu jechuudha. Hin fedhu nugusa saddeettaffaa torbaffaan ni jira bara. Saddeettaffaa jedhi gaa. Saddeettaffaa torbaffaan ni jira. Rabshaa ni jira. Torbaffaan ni jira. Tole. Okay. Gaaffii keenya kan itti aanutti dabarra. Qamar Yuusufii fi
Qamar Yuusufii fi dhagaa jira. Okay, Qamar Yuusufii fi Hirphaa Gaanfureedha. Kamtu artistoota keenyaani artistoota afaan Oromoo ta'an hundi isaaniitu ni jaalladha. Warra unkaan warra suureessanii miti. Warra amma ol dhufe kanaayyuu jechuudha. Hundi isaaniitu ni jaalladha. Artistoota keenya garaagarummaa Hirphaa Gaanfuree akkuma beektu Hirphaa Gaanfuree sirriitti jaalladha muuziqaa isaatiin. Akkasuma immoo Qamar Yuusufis weelluu isaa hunda isaatu hedduu jaalladha Qamar Yuusuf. Kanaafuu isaan lamaan kana filachuun ammoo xiqqoo rakkisaadha. Tole dirqama garuu hedduu rakkisaadha. Naachuun nama dinqisiisattooti. Kan dinqisiisatu hin jiru isaan kana keessaa naachuun wal caalchisuu sun taane tokko filannoo siin jaalamu fakkeenyaaf. Tokko filadhu yookaan nyaata jechuun Qamar Yuusuf hedduun jaalladha weellee isaa akka duraanii irraa hanga kaluu kana kan jiranitti jechuudha. Hundi isaatu Qamariin hedduu Hirphaas akkasuma sirriitti dinqisiifadha jechuun weelliin ka Hirphaas akkasuma natti tola. Akkasuma immoo Qamariin irra caalaa waan dhageeffadhuuf halkanii guyyaa yeroo taa'eetiin du'aa godhus yeroo kaanis Qamariin dhageeffadha. Kanaafuu filachuun garuu rakkisaadha garuu akkasuma yoo jette immoo Qamariin. Qamar filataa Qamariin sirboota weellee isaa kan jaalalaatiin maalii kanaan hedduu dinqisiifadhaan sirboota isaa keessattuu kan duraanii fa'a hedduudha sirrii dhageeffadha waan ta'eef. Sirbi isaa keessaa sirba tokko kan jaalattu jee. Sirba Qamarii. Sagaleellee sagaleen hin jiru natti gofla gaa uummanni. Rakkoon qabu hofluma san feenaa anillee sittiin koolaa. Aye, erga jette xiqqoo marraa jedha. Numaan dogongore wallaalaan si mufachiisee tatanarra caaltu anu numaan obse deebii jaalatu anaa si balleesse. Wow. Kanuma gaa. Wow, sagaleen bareeddu. Wallee kan akka gaariitiin jaalladha maal jennaan keessattuu wallee Qamar Yuusuf slowly naan akka addaatti wallisa Qamar Yuusuf hedduu takka ni dinqisiisadha. Akkasumatti Hirphaa Gaanfuree hedduu takka ni dinqisiisadha maal jennaan wallisaa qofa osoo hin taane qabsaa'aadha inni naachuun nama rasaasa dha'ee beeku. Sirriidha. Saniifuu hedduu takka ni dinqisiisadha. Wal caalchisoo osoo hin taane kamirra filattaadha garuu qophii keenyaatu sanii. Anuu kanaaf jedhee wal caalchi isaan lamaanuu wal caalchisuu hin danda'amu beekte maaliifuu lamaanuu aartii Oromoo keessatti waan guddaa dalaganii jiranii akkasuma immoo isaan lamaanuu warraan jaaladhu kaatii fiddeetiin filannoodhaaf dhiyeessite garuu irra caala kan dhageeffadhu waan ta'eef ammoo Qamariin yeroo hedduu kan dhageeffadhu waan ta'eef isa filadhe jechuudhaan malee Hirphaas akkasuma gara qabsootti keessattuu waan hedduu irraa nama hedduu jaaladhu Hirphaan. Okay. Gaaffii keenya kan itti aanutti dabala. Ayyee. Ummaa keetii fi ilmootee kam filatta? Kana abadan hin filadhu. Kana filachuu hin danda'u. Ummaa keetii fi ilmootee laa kun hedduu ulfaataadha. Kana osoo maaliif garuu gara wanti itti hojjemte ilmootiyya dura kan beeku ummaatiyyaa gara addunyaa kanaas kan na fide ummaatiyyaa akkasuma immoo ilmoon kiyyas anaaf waan hunda gaari nafsii kiyya jiruu kiyya waan ta'eef filachuun immoo rakkisaadha. Gudeeta kiyya jechuudha. Isaan lama kanaaf jedha isaan lamaan filachuun kun waan filannoof hin dhiyaanne. Kanaafuu tokko filadhu jettee na dirqamsiisuu hin dandeessu kanarratti sanuu hanqallutti ilmoo yaadaa jira gaafa dhalatee viidiyoo kiyya argee waan naan jedhu laalikaatu. Okay, narra utaane jechuudha. Silaan utaana moo? Maaltu beeka? Waan na godhu beekama. Okay. Akkana taanaan sirra utaanee jira. Koppii kana kan irraa utaale si qofa maal jennaan egaa tekkineette. Silaa utaaluun seeraala. Bar gaafiitu ulfaataadha. Harmeetii yaammaan hedduu jaaladhaan sirriitti. Ilmi garuu ammaaf jiraachuu baatus ilmi dhufuun isaan olu gaafa dhufe ammoo yaa akkuma waan dhufetti ilaaleetiin amma isaan lamaan kana madaalchisuun waan ta'uu miti. Kanaafuu akkasuma narra utaalee. Okay. Biyya jaalatu dhaquudha moo bilbila ittiin barana ba'aa jiru iPhone sii kan nu ture jiru.
biyya jaalatu dhaquudhamoo bilbila ammaan tana kudha lammaffaa iPhone kana seeran ture biyya jaalatu san deemuu naa wayya malee achitti bitadhe jechuudha achitti deemeen bitadhu kudha lamaa san bar ammumaa bituu dandeessa garuu biyya jaalatu san dammoo dhaquun yeroo hedduu si fudhata kudha lamaa san ammas bituu dandeessa bar warra saayibboota fedhee isaa si gaafadha kan ammaa dirqama deebisuu qabda haasitti haaranii bitu waan fadaa ta'ani okay mee maali riidii aadamii fi aslii kan filatta pop bakka ajaa'ibaan haadha itti amma okay garuu filachuun dirqama hello ni daga riidii aadamii fi aslii kan filatta oh dhagamu ni daga sooti ni daga riidii aadamii fi aslii kan filatta filachuun dirqama jechuudha dirqama haadhaa fi ilmoo si dabreetiin jira kana si dabru hayyee isaan lamaanuu reediinis asliinis biyyuma kana jiranii wajjuma jirra garuu irra caalatti ammoo wanni sodaachuu jiru maali mana jala siif hin dhaabbatanii yan si galee ifeegi la gurraachi sun gajaraa qabateen dhufin jedhi malee Caa qabateen dhufin malee gurraachi sun garuu yeroo isaan lamaanuu idduma tokko jirra garuu irra caalatti ammoo reedii wajjin waan hedduu dabarsine reedii wajjin manas walitti dhufnaa wajji oollaa kama dhugaa jaalala waliif qabna jechuudha irra caalatti siin jechuu fedheeti malee asliinis akkasuma garuu irra caalatti dheenyi keenya kan waan hedduu waliif dabarsinu yaada waliif qoonnu maali reediidha waan ta'eef erga filachuun dirqama jetti ta'e aslii osoo jaaladhuyyuu garuu reedii jechuudha gaa okay reedii filataa jechuudha erga dirqama filannoon ta'e jechuu fedheeti okay tole warra koomedii keessatti nichi si deebi'ama maqaan isaanitti ulfaata garuu mucaa Keeniyaa jiru san Baaliyaan kee dhamsa Baaliyaa kee Manyaawe Baaliyaan kee Manyaawe fi Sharmaa kee Adam kan filatu garuu Baaliyaa kee hedduu natti tola ammas sirriitti hordofaan Baaliyaa kee viidiyoo inni wanti godhu hundaayyuu nan dabru duraanii hunda keessaniitiin ka hanga duraanii ka afaan biraa afaan hin beekne inni afaan Kiswaalitiin dalaguyyuu ni malaala garuu ammoo Sharmarkee Adam dirreewuu dirratti yeroo hedduu isa hordofaa ture waan ta'eef Sharmarkee filadha Sharmarkeen keessa kiyya maaliif isumarraayyii waan akka diraamaa fi waan tokko tokkoyyuu ka baradhaanuu isumarraayi waan ta'eef Sharmarkee filadha Baaliyaa kee kan beeke kaluu kana kanaafuu Sharmarkee tole galatoomii nyaata keessatti ichi deemna ayyee caccabsaa fi marqaa kamirra jaalata marqaadha angaruu caccabsaan jaalata marqaan ani marqaa jaalata caccabsaas marqaas lachuu ka nyaatuma aadaa Oromooti garuu irra caalammoo ani kan beekus kan sirriitti wanti jedhes marqaa waan ta'eef fakkeenya naannoo keenyatti amma sirriitti akka aadaatti ilaalama marqi dhugaa gate yaa yeroo hedduu wanti qophaa'us marqaadha biyya gara keenyatti yeroo gaa'ila aruusni jirus osoo wanti biraatu dalagamee yookaan ammoo foon horiin qalamee jirus marqaan sun garuu marqi hinaaf saniif ani irra caala marqaa filadha okay warra siyaasaa keessatti nichi si deema ayyee Abiyyi Ahmed Alii fi Mallas Zeenaawii kamirra filatta kuni ka filannoo akkanaa kana ifa waan ani ka wanti ani filadhu Abiyyi Ahmed filadha dhugaa kee amma beekamaadha homaas ta'u afaan keenya dubbate jechuudha
jechuun ooma fedheyyuu ta'u kaa abiyyi wajjin mallasin waliin madaalchisnu hanga feeneyyuu siyaasaadhaan garaagarummaa qabannus garuu nu dhimmiif kan dhiyaatu abiyyi. Okay, warra TV abashootaa keessaa TV isaa TV fi asraa TV kan filate. Lachuu anaaf filannoo kiyyaa miti. Kamiin filachuu anaaf lachuu filannoo kiyya keessa hin jiran. Kuni waan hin taane maaliifuu lachuun jaaladhu. Tokkoffaan amma TV mana kiyya keessattu asraa TV fi isaa TV channel kiyya wanti hin jiran. Wanti isaaniitu waan bira frequency isaaniitu hin beeku kan hordofuu miti. Facebook irratti waan like godheen qabu isaatis ta'e asraatiin. Facebook irratti jechuudha. Kanaafuu lamaanuu filannoo kiyya keessa waan hin jirreef garuu dirqama tokko keessa filadhu. Narraaji filachuun bar lamaan isaaniitu warri ati sila akka Oromootti Oromoo uummata keenya diina godhatanii irratti qabsaa'anidha. Akkamiin filadhu isaan lamaan? Harka ol kaasee jee. Okay, me adabamta akkas taanaan gaa guyyaa biraa adabamta namichuun fiiduma ati dalee dugubbatti adabamta waan gaafa kana deebisuu diddee. Fiidoo ni danda'ama. Baallama wanta magartuutti himnaa ichi booda kana qacceeta kan nyaata wasira koon qabu. Okay, deebisuun feetu. Akkas naa wayya uummata jara kana filachuurra adabbii san naa wayya. Tolee haa ta'u. Abdi galatoomii gaafii deebii nu wajjin goote wajjin dhumarratti waan jettu waan naaf jettee kan dhaammattoon jiraate dhaammadhu obboleessa keegaan. Hayyee atis hedduu galatoomii asiin wanti an dhaamu wanta biraan jiru Oromoon ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaayyuu ilmaan Oromoos ta'e namoonni afaan Oromoo dhageettan yookaan dubbattan hundi keessanuu ilmaan Oromoo jajjabeessaa warra chaanaala banatee wanta gara garaa isiniif qopheessu isin bashannansiisu aartii Oromoo jechuudha kuni aartii Oromoo kana jajjabeessaa ilmaan Oromoo argitan hunda namoota afaan Oromoo dubbatan YouTube irratti warra argitan subscribe godhaa bira dabra waan tokko wanti isinitti lakkaa'u hin jiru yookaan wanti kun Facebook ta'ee isinirraa hin guutu YouTube dha afaan Oromoo kan dubbatu erga argitanii subscribe godhaa fi like godhaa bira dabra akkasuma ammoo YouTube YNA Oro subscribe godhaa YouTube kuni nu dura ture YNA Oro YouTube channel keenya dura fagoodha anis duraan dura beeka ture jira kanaafu akkasuma dirreewudii fi dirreewud amma ture jira akkasuma innis akkuma arginu subscribe isaas akkana ta'uu hin qabu ture akka habashoonni isa asitti bananii hangam akka wanti jedhanii beeyna kanaaf maaliifuu rakkoon Oromoo channel Oromoo subscribing godhan kanaaf dirreewud hanga ammaatti 130 qofa qaba ka YNA Oro kunis ka ture nu hunda dura jira kanaaf subscribe godhuu dhabuu keessantu duubatti ilmaan Oromoo duubatti hambisee hundi keessanuu namoonni viidiyoo kana ilaaltan subscribe godhaa keessaa bayan namoonni viidiyoo hin ilaalin hedduudha viidiyoo ilmaan Oromoo laalanii bayanii garuu subscribe osoo hin godhin keessaa bayan laalaniitiin jechuudha amma yeroo dhiyoo kaluu kana laaleetii wanta kana namni si hordofu subscribe kan godhin percentage 60 oli kan subscribe si godhee si hordofu garuu percentage 30 yoo naan jedhe YouTube akkasuma laaleetiin jechuudha kanaaf subscribe oliif godhaa YNA Oro hundi keessanuu subscribe godhaa like godhaa viidiyoo yeroo agartan hundaayyuu viidiyoon yeroo ifamu like keessan namoota YouTube dalagan hundaafuu hamilee guddaa ta'a waan ta'eef like godhaa akkasuma subscribe gochuu hin raanfatina ammas wanni irra deddeebi'eesniif himu aartii Oromoo ilmaan Oromoo jajjabeessaa homaa wanti isinitti lakkaa waan sakandii takkaati subscribe gochuunis waan ta'eef subscribe godhaati keessaa bayaa akkanuma dhaammadhaan akkasuma YouTube keenyas ammoo abdii enda magartu jedha isas namoonni nun beeyne haaraa kan taatan yoo jiraatan koottaa subscribe godhaa nu hordofaa. Tole abdii galatoomii sinjaa waa yeroo kee kanite channel akhiratti keessummaa taatee naaf affeeramte hedduu galatooma lama taati ciisaa fi magartuun sadi taati kaanis minjaa horaa bulaa akkasumatti yaada mana keetiin tambilee gaannanii taqomo hurrii rabbi siyaa godhu ta waa hunda beeytu rabbi siyaa godhu sinjaa horaa bulaa deebinaanis minjaa galatooma. Amiin galatooma hedduu galatoomeetis si atis akkasuma maatii kee wajjin umrii dheeraa rabbi sinyaa kennu ilmootiitis rabbiin siif haa guddisu kanuma sinjaanis
اوكي قلتوا مديرين سنيفو خبجمتوتا فردفتوتا كينيا كوبين كينيا كان ابديو جيبوني اسمرت راوتا channel سايون في سبسكرايب غورو فيتن كومنتي دراران لينك ساي سنيفكا ديتني سبسكرايب غورو دغتينان سنجنا نما نام قبدي دفو كومنتي جلن نابريسا هورا بولا ديبنا akka fayyaa qabdan abdiin qaba fayyaa qabadda akkasumatti channel kana subscribe godhuun dagatina hanga video biraa wal agarrutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh